Hello. Hello. Abo ya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Isa jirtaati. Ya hayya baadiyaa arabaa isaan jira. Akkas yaa'oo nama gartee bikaree sanii iyyuu fakkaataa hoyi. Egaa. Ya hayya nagee mana qabda. Numa jirtaa fayyaa. Baga jiraatte. Alhamdulillah walumaanuu baganu jiraachisee rabbii umrii sinaa dheeressu. Ayyee. Gaafii addaatiin qaba yaa sheekh. Gaafii addaa nutti hin gaafatin gaayyee mee tanuma beeynu gaafadhote. Inshallah khayruma. Yaa wa sheekh dubbiin jajjabduudha wallahi nama biyya ambaa kana jiru waa hunda harka. Isaafuu biyya arabaa. Dhugaa dubbiin jajjabdu mee odeessi abbaa. Owwi kun isin fite. Owwa kanaa dubbii qaba. Amma wallahi dubbii ceetu isaafuu ta'a akkaan jabaate waan guyyaa takkaan meediyaa irratti harka dhiiroo sanumaan ajaa'ibee natti taate yeetiin bar. Ati nama jejjeensa olle. Wayyaan sanumaan natti hin beekaa maaliin beekaa yaa sheekayya wallee nu san ajaa'ibnaan nama dhufte yeetiin ajaa'iba natti taate. Naman jajanii bara hayyee oofet maal jette? Guyyaa tokko odumaa masgiida seena firaa salaatu jiru masgiida ganda kana gaaramni wal beekan warra dalaynuu kanaas nu beekanii masgiida dayneetuma firaa salaanna. Ayyee. Kana wallahi guyyaa takka akkuma masgiida asrii qobaatti dhaqetti nama takkallee dhabeetumaan iqaamadhee qobaatti salaatu seet. Baadiyyaa biyya arabaati masgiidni ni jiramoo? Atis baltiinis nu gad baati. Bikkitun gartee magaalaarraa kara baadiyyaati masgiidni immoo ni jira nam tokko kat salaatu hin jiru masgiida guyyaa san guyyaa ati dhayte. Guyyaa san dhagaa firii san namni hedduun dhufne bas adiirra guddaa makriimumaa bishaayii warri gandaa dhufee salaata malee hanga kaan beeyta nutumaan salaata. Baadiyyaan arabaa isa akkuma baadiyyaa teenyaati banne mee ofii boo dubbi haaya. Akkasi wallahi yaa sheekayya odumaa qobaatti qaamadhee salaatu jiruuti jarattiin balaatun dhuftee makiinaa dhaabdee bikka kana maskiida seente. Haaya poolisni shurtaan. Shurtaan dhufteetuma makiinaa dhaabaniituma maskiidatti ol maqani. Haaya si duubaan salaatan haati cabsiteen fiigin hayyee. Yaa sheekayya wallahi waan hin ta'uun beeku. Guyyaa sana akkuma tasaati wallee nu hin beekne anumaa salaati jiru dhufanii na duuba hidhatan nam sadii san. Haaya hidhatan kana dubbiin dhufte hayyee. Achumaan gideenii fi tokko dura dhufee hanqobaatiyaan salaati jira cinaa dhaabbate. Gisee agartee rifatteeti qawwee fi huccuusaa yuunifoormii. Yaa sheekh onneen na bishaan hoyteemi huccuu sana gisee agartee asumatti. Bishaan taata qabbanuma si dhufaa ubar. Miskiin hayyee. Achiin amma gisee ummanni lamaan booda dhufanii inni duduuba deebi'a ummanni kaan dhufnaan warri isa booda xiqqoo dhibaayee dhufe tokko. Hayyee. Achumaaniin akkaanitti rukuu godhee hin beeku akkaan samii Allah ilma hoggaan jee hin beeku waan sujuuda gisee hin sujuudu. Achumaan keessaa deemee warrifaatuudhaan kophee hin guranne. Sujuuduma keessatti isaan dhiiftee kutteet. Allah akbar jedhuma haa jilba gisee qabadhu jilba qabatanii samii Allah limanaa bita jedhumaan gisee sujuuda godhu. Achumaan rifaatuudhaan uummata sujuudu isaanii barraan kayeetuma ofirraa dhiiseetuma utaalee kute. Haaya baafatteeti harkaa. Sintuine. Aankute. Salaatuma jira ummanni. Hayyee. Wayyaa. Achi wallahi sheekayya ummanni salaatu jira. Salaata akkasitti cabse guyyaan sana asriidha. Dhiiroo maaluma jeetiin ajaa'iba natti taatee akkamii dhiiroo mee maaltu narra jira jee. Galtee salaattee duba. Dhimmootee guyyuu numaan barbaade. Galtee salaattee. Angari faatuudhaan makriibaan deebi'e bikka sanittuun deebine eegaan ciicee. Eega ciiceete bikka baadiyyaan eeti kutte.
يا شيخ أمته وجوسا مخينا ثاني تو على الجزائر كده كم مرة فتاوي توان كنا دوغا شاكين قولين أكس دوغا نمر فتاني أيه كذي يا شيخ ويا سنرو دفتي ميا كم يا مالي نرجله واني سرجلو قاسلا سلا واني قرو قبدا عصري كده چي سام برادم تعصري دي صلاتو قبدا غانا منا نكمنا وجهه أركيتي صلاة ديبي صلاة سلانا نايه وما تبتي با أركبا فتكاي سلا ربي دبين قرتي إيمانا يو فرانيس قرتي سكابن يو فرانيس سكابو دبوم ملا يو فرانيس سكابن يو فرانيس سكابو دبوم ملا خوان أركرب بيجرتو تنافوتي سلا أركبا فتي نوم وجهه قرتي دايسه بقرب بسفاس أيه بار أمتك زيار كده بكم يرتي فول لالتا روغا وان دوغا جت ربي سياديس إن شاء الله يا شيخ يا ربي نواري سبحانه